جرو كان أما نقول غافين غافة دي زما كان أبر غافين يسوس يشوف يسوس يشوف من كن مكا إيسات مكا أفهم مالتي مو أورو مفاجر أورو مفاجر نوري أورو مفاجر جرا يسوس يمبك تاني أورو مفاجر akka biyya kee akka loqoda naannoo keenyaatti hin jiru akka wallaggaatti hin jiru iddoo biraa jiraatama maqaan naannoo keenyatti hin beeku naannoo keessanii jira mee namni naannoo keessanii beekamu yesuus jechi jedhu afaan oromoo irratti jira ustaaz akka naannoo keenyaatti immoo akka naannoo harargeetti yesuusuma wanni jedhamu hin beeynu yesuus jennaan yesuus sunuu kaafirumatti beekaa irra guddaa namni خلاص يسوع جاتون كافر جاني توما برخوتن لا مستعان يسوع إن بيك أنا يوسان نبي الله عليه السلام يوجد أمانة يسوع واني جرم كلنا جروب أستاذ عبد الفتاح نجرا مجاهد كارر جروبي ده نتاهي مو سنير رنو دفع سا أستاذ بيبي نانجي إنجين يسوع جاتون كوني مالي نانجي أتي مالي بيتا نان أنتي يا يسوع كافر تيم بيهاجي وربي كفر الرتي إذا قرتين نما خافرتين بيغدي لك يسوع جتوني عيسى نبي عيسى سنيني إنسان يسوع جاني جين عيسى مالين جين إرجع ربي تيجي يسوع مال بيت خافرتين بيغا عيسى إرجع ربي تين بيغا يسوع خافرتين بيغا جي بر اسم سنيني أكنا جانيني جيتين برسيسه مجازن تيم ماله نانو خنيتي يسوع جنان إنه يسوسيني وري يسوس جوز قوتو كافر ما بينا ومبينو نتي يسوس مثلا بيخا أكاسي والله ما سيني والله لو كاسني نمني بيكو ما يسوس يجون كن أفهم مالتي إيسا في الدين تم مكان نبي ملاكان اللي نمين مكاي روانا اللي إيسا ما في الدين تم لو كايتن والله إيسا في الدين يسوس يجو إيسا في الدين ما أفهم إيسا في الدين تم أفهم إيسا في الدين تم deebiin hin jiru deebii beekuma asin irraa argachuudhaaf isin gaafanna turellee akkanuma jedhanaa jedhanii fi haftee akka hin jenne maafi malee nu keessatti akkuma lafneef gadi baafne malee deebii argachuudhaaf miti durallee waan deebii maaliif jennaani waan bu'uura qabuu miti hin beeyna duraa waan bu'uura qabuu miti siifan in shaakalamtee jirti eeyyuu سراني لنا براكو ديمو جنا سيفاني شاكرن تجود يسوس مكان جلو إيسا في ديني تاني مكا أبام مالي كنا موكي أبام مالي تين يسوس يدام أبان إيسا تين ورمي فاني مو إنجلي فاني مو يسوسي كان إيسا في ديني تاني مكا كان أغافتان أما كا أبان إيسا تين أفهم بيا كمي دداني واتب كله من كسم ما بازل عليه أيه جرو فن يو دبچو البته دبت أستاذ محمد namni jiran namal goona dhaggeeffachuun wayya namni waa deebisu yoo jiraate kan isaanii wayya kaalellee maalat namni jiruufan jiran nam bareedaadha jirooni achumaan jallisee illee dhibdee tumaan jallisee googilii keessa jiraatinna inni waa'ee koomediyaanii malee footoo hirkoo kaawwatee jira waa'ee koomedii malee waa isa kana beekaadha eeywa ኢየሱስ ለምን አትሰብኩም አለኝ ጀደነ ሜችሉ ፌት ኢየሱስ ለምን አትሰብኩም ይሄ ሁሉ ወጪ በቃ ወጪ ከረ ሁንዶ ጎተኒ ካተ ኢየሱስ ለምን አትሰብኩም ጀ ኢየሱስ ማለት ነው እኔ የሚያውቀው ብቻ ነው የሚሰብከው ማን እኔ አላውቅም ኢየሱስ ማለት ምን ማለት ነው ዳጋ ደሞ ለፈ ደሞ ማሊዳ ጀናን ኢብሱቲ ከየ ኤሳበ አፋን ከነ የኝ ቤካ መንነን እምቤኩና እምቤ አፋን ሳሚ ሚቲና ጀ ኢሺ መሲህን ዱራ ማል ዱበት አፋን ማሊ ዱበትናን አፋን ዱንያ ከነ ረሁን ዱማ ዱበት አይደ ረጋ ፊደናን ረጋ ፊዲ ጀነን ኢጆሌ ራ ነሞታ ራቺ ወደ ደበን ተኛ ሀሰብነ ኦማ ገረቲ ከውደቤ ሹፍ
makiinaan tokko dhuftee nama makiinatti sobee harkatti waceen ol qabade Yesuus lama sabkum jedhe gaafa Yesuus jechuun amma Oromoon keenya baay'een isaan dhagaha Yesuus jedha warra Amaariffaa Yesuus jedhu itti dabalanii warra Ingiliffaa Jesus jedhanii mee isa kamtu keessaa sirriidha maqaa isaa isa normaalii isa gaafa Gabrieliin dhuftee ittiin moggaastaa jette keessa isa kamtu sirriidha jennaan Yesuus sirriidha isa kanas afaan addunyaa guutuutu itti dubbate gaafa sanaan jedhee sobe ragaa jennaan ragaa dhabe akkasittiin hiikuma saammoon beeku miidhagina nama sedee kute makiina raabsifate Abeneezari kana dubbeewu na beeku takka Abeneezar ayyee akkam jirtu fayyaa jirta ante nagaa galata gaafii kanneen deebisuu dandeessa gaafii xiqqoo gaafachuu jira har'a gaafii gurguddaallee miti gaafii waan macaafni nutti himuun deebisna waan hin beekne immoo isin irraas barra maal jechuudha waan macaafni jedhu baay'ee ishee waan hin beekne hin deebisiin silaallee maal godha tokkoffaadha Yesuus du'ee jira itti amantaa gaafii lama qofa qaba du'ee jira garuu du'aa ka'eera haa ka'u inni rakkoon qabu haa ka'u baga ka'e du'ee jira itti amantaati du'uu qofa si gaafadhe malee duutii fi du'aa ka'uun isaa wal faana deemu kaa ayyem du'ee du'aa ka'eera jettaati kanaafuu Yesuus Kiristoos namatu du'e moo waaqatu du'e jettee amantaa ka du'e sun waaqa nama ta'etu du'e waaqa nama ta'e du'e waaqa nama ta'e du'e waaqa jechuun uumaa jechuudha nama jechuun uumamaa jechuudha waaqayyoon jijjiiramu jedhama macaafa keessatti waaqayyo ani jijjiirani nama ani waaqa malee nama miti jedha ani jijjiiramu jedha bar waaqayyo itti dubbata waaqni jijjiiramuu hin danda'u hin jijjiiramne koo ammas nama ta'e naan jettee barate jijjiirame jechuudha bar nama ta'e jechuudha uumatuyyuu uumamaa ta'e jechuudha lakki Yesuus uumadha malee uumama miti nama jechuun uumaadha moo uumamaadha nama jechuun uumamaadha bar soo akkamitti si hubachiisuu danda'a re'anii sadhaata macaafa qulqulluutiin yaani dubbachuu kan hin danda'u macaafuma sitti haasa'u jira anillee macaafa dhanatti himsiin jedhe miti waan beektu irratti himsiin jedhanillee nama irratti macaafa irratti nama jechuun uumaadha moo uumamaadha nama jechuun uumadha nama jechuun uumaadha dubbiin harkaa balleessite ko nama jechuun uumaadha jettan uumamaadha jettan isa nama jechuun uumaadha moo uumamaadha nama wanni jedhamu namni uumamaadha ayyee kanaafuu waaqayyo nama ta'e jechuun ammoo uumatuyyuu uumamaa ta'e jechuudha akka okay waaqni waan kamiyyuu gochuu akka danda'u namantumoo namantan isinam isumatu dubbatee jira kan hin jijjiiramu jedhee jira ani waaqa malee nama miti jedhee jira osoo isumatu dubbate waan ta'eef ani hin jijjiiramu waan jedheef jecha waaqayyo ani hin jijjiiramu waan jedheef jecha beeka hin jijjiiramu jennaan osoo inni jijjiiramuu barbaade jijjiiramuu danda'a jechuu dandeessa garuu hin jijjiiramu jedhee jira okay hin jijjiiramne koo ammas akkaataa hubannaa keenyatu tarii waan jijjiirame nutti fakkaata malee akkamitti jijjiiramne jettanii nama ta'e jechuun waaqayyo nama ta'e jechuun bara uumatuyyuu uumamaa ta'e jechuudha bara okay macaafan dubbistu miti mormiidhaafis haa ta'u malee macaafan dubbistu koo macaafa sadhaata macaafa qulqulluutiin yoo haasofne gaarii ta'a maal macaafa ala yoon ba'e aga siraadhaa sanuu dubbachuu jira ati Yesuus Kiristoos yoo nama fakkeenyaaf kan du'e sun maal isin jenna waaqa nama ta'e naan jette waaqni nama hin ta'a siin jedhe maaliif jennaan waaqayyo ani jijjiiramu jedha waan ta'eef waaqni an ilma namaa miti jedha an ilma namaa miti waaqayyo ilma namaas miti namas miti jedha macaafa keessatti seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa gadiirratti nama miti ilma namaas miti jedha ani waaqayyoodha malee nama miti illee jedha Hosea boqonnaa 11 lakkoofsa boqonnaa 9 lakkoofsa 11 akkas jechuu yaada
Ani waaqayyoodha malee nama miti jedha. Waaqayyoo fi namni waan garagaraati. Waaqayyo nama ta'e jechuun hin jijjiiramee jechuudha bara. Gara uumatuyyuu gara uumamaatti jijjiiramee jechuudha. In jijjiirame jedhu ka macaafni keenya mee macaafa of harkaa qabdaa? Hin qabee. Okay, Yohaannis tokko 14 dubbisime. Sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufatee jedha. Akkas ta'e malee hin jijjiirame. Akkas ta'e jechuun nama foonii ta'e jechuun bari hin jijjiirame jechuudha mitiire. طيب ايش اذا كان بلا دبري اذا كان يوسف تلفات اللي بلا دبريتي كان دي سيتي مي غافي لما فارا كان غافا دسن دي بيسيو دن ديسي ما كان يسوس جرو افان كمي يسوس ما كان جرو يو كان يسوس ما كان جرو افان ماليتي يسوس افان ابراهيستي افان ابراهيستي يسوس ما كان جرو جرو يسوس ما كان جرو جرا مالي انجرو ايسا افان ابراهيستي بيا كميتي warruma ibraayistii dubbataniiti ka afaan biyya israa'elii siin jedhu kan jedhama afaanummaan yesuus jedhu maqaan yesuus jedhu tasuma taatee wanna keessatti arguu hin dandeessu ibraayistii keessatti eessatti mee eessatti argitame yeeshoo jechuun maal jechuudha Abinezer yesuus jechuun miti ka yeeshoo jechuun yoo wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 dubbisi jedhiin wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 dubbisi Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 ayye hin dubbise meeqa jettamee jiru Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 31 Luqaas boqonnaa takka lakkoofsa 37 hin dubbisaaf ijoollee dhageeffadha asirratti Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 37 31 soddemi takka ishi kun waan inni ulfoofta ilma sindeessa maqaa isaa yesuus jedhii moggaasii jedha hin dhageessa waa'ee maqaa Yesuus jechuun eyyee yesuus jedhii moggaasii jedha eshi afaan lakkoofsa maaliitiin siin jedhee bara inni guddaan ta'a ilma abbaasii jedhamee waamamaa waaqayyo gooftaan teessoo abaabilii daawit isaa teessoo abaabilii isaa daawitiin kennaafii jedha akaakayyuu isaa jechuudha abaabilii jechuudha akaakayyuu gara olaanu mee gara na deebi'an yesuus kiristoos maqaa yesuus kiristoos yesuus jettee moggaaftaa kan jedhu kan afaan maaliitiin waa'ee maqaa isaatirraa dhimma hin qabnu waaqummaa isaatti hin amanna inni waaqayyoodha waan maqaa isaa irraa dhimma hin qabnu ati maqaa nama hin beekne tokko akkami waaqummaa isaatti amanan jettaasa maqaa isaatu baruu barbaachisaa wal yesuus maqaan jedhu kun eessarraa dhufe maqaa eessaati maqaa afaan maaliiti afaan ibraayistii hiikaasaas maalsaas hin barbaachisu inni waaqadha gooftaadha uumaadha maqaa isaa nun galchu maqaa isaa anti maqaa isaa akkami nun galchu waan maqaa isaa hin beekne akkamitti itti amantaati maqaa isaa beekneeti itti amanna ko yesuus jechuun fayyisaa jechuudha afaan maaliitiin fayyisaa jechuu yesuus jechuun eshi abbaa ko ila afaan macaafni qulqulluun keenya kakuu moofan afaan ibraayistii fi afaan armaayikiitiin barraa'e achi gara afaan giriikitti jijjiirame afaan nuti amma macaafni qulqulluun amma nuti fayyadamnu kun afaan giriikirraa gara oromiffaa fi gara amaariffaatti kan hiikame hin jiru wanni akkasii hin jiru afaan macaafni afaan aramaayikiitiin barraa'e tasuma taatee afaan kakuu haaraa keessa hin jiru eshi daani'eel fi izraan afaan armaayikiitiin barraa'an ishi yoo kakuu moofaa keessa jira sun kakuu moofaa keessa kakuu moofaa siin jedhe kakuu moofaa jedhe malee kakuu haaraan jedhe kakuu haaraani afaan ibraayistiin kan barreeffame jedhamu maatiyoos qofaayu sunuyyuu ammoo macaafni barreeffame sun hin jiru afaan giriikiitti kan hiikame
Kakuu haaraan afaan Giriikitiin barraa'e sirumayyuu afaan biraatiin kan barraa'e. Afaan maaliitiin barraa'e naan jette? Afaan Giriikitiin barraa'e. Tayyib. Afaan Giriikitiin hin barroine Maatoos kan barraa'e akka beektonni gurguddaan jedhanitti afaan Ibruutiin barraa'e kan duraadha jedhanii sanniis isanitti deebina. Tayyib afaan maaliitiin re'ama Yesuus jechuun kun? Yesuus afaan Ibraayistiitiin beekna. Mee afaan Ibraayistiitiin Yesuus wan maqaan jedhu jira mee? Na baasin haa dubbisin dhagaa yoo wannaallee jechuu baate yoo dubbisuu illee dadhabe. Yeeshuwaa kan jedhutu jira afaanichi sun gaafa garanatti hiikamaa dhufu Yesuus ta'a gaafa nu bira gahu. Gaafa isin bira gahu akkamitti Yesuus hin ta'a? Yeeshuu'aan akkamitti isin biratti Yahushuu akka jedhametti yaamu yookaan Yahushuu akka jedhamu akkamitti isin bira ga'inna Yesuus hin ta'a? Khayr inshaallah. Ela afaanonni maal sitti fakkaate? Afaanni lokonni garagaraa iddoo garagaraatti haalli waamicha keenyaa garagara. Haalli waamicha garagara. Isin biratti akkamitti Yesuus hin ta'e? Akkaataa isin biratti Yesuus hin ta'u natti himi. Mee akkamitti jijjiirte? Fakkeenyaaf Yahushuu jecha Yahushuu kan jedhamu Yahu kan jedhamu Waaqayyo jechuudha. Shuucu jechuun ammoo fayyisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Isaayyaas illee Iyaasuun illee maqaan isaa Yahushuu. Maqaa afaan Ibraayistiiti. Tayyib. Yesuus jechuun ammoo yee jechuun maal jechuudha? Suus jechuun maal jechuudha? Afaan kamiin ammoo wanni kun? Yesuus. Afaan maaliitiin? Afaan eessaatiin biyya kam keessa jirudha? Nuti akkaataa macaafni nu barraa'een dubbisna abbaa koo Yesuus jechuun fayyisaa biyya lafaa jechuudha kanumaan amana. Akkamitti afaan kamiin fayyisa akka jettee himtu? Yee jechuun mee fakkeenyaaf yee jechuun Waaqayyo jechuudha. Amma wayita macaafni kun maal jedha? Yesuus jechuun Waaqayyo fayyisaadha jedha. Hiika isaadha jechuudha. Mee afaan kamiin yee jechuun Waaqayyo ta'e suus jechuun ammoo fayyisaa eessaan ta'e? Mee afaan kamiin yee kan jedhame maqaa Waaqayyo yee kan jedhamu jira. Yesuus jecha jedhu keessa mee maqaa Waaqayyo jiru mee kan Waaqayyo ta'e kumaatu jira. Yee kan jedhu maqaa Waaqayyooti ture. Kun amma maaf gaafii guddaa sitti ta'eeti waa'ee fayyisuu isaa irratti gaafii na gaafatte yoo qabaatte sitti nima. Lakki waan kiristaanonni gaafataniif baay'inaan wanni anti biratti irratti godheef waan maqaa kana waan kiristaanonni irraa haasawanii fi maqaa kana irratti maqaa duriidhaatti yaamu jiranii kiristaanonni jedheen. Fakkeenyaaf amma Yesuus maqaa jedhu eessaa fidanii? أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايفي كيسلي تريتين قالي. أيوة. توبيك سنارة رتي أسهرت. أنا قافين كم. أما لوكاس أما بيست سنارة بيست سنارة. بكبرات مو wanni biraa haasa as biratti Yesuus jedhi moggaasa jedha bakka biratti Amaanu'eel kan jedhullee jiraatisi'a. Suni timbiitiidha suni. Saganaan sun timbiitiidha. Ammas namootati waliin illee marii kana gochaa jirtu kana osoo matsaafa sanallee seeraan beekanii natti tola. Namoota si madaalaa jiran natti hin fakkaatu. Ustaad, naa eegala Toomi. Sanniis waan isaanii wajjin rakkatina inshallah. Jechuun namoota madaalan jechuun kiristaanota keessaa yoo madaala eegganna jedhee namni sheekaadhaa jalliseetiin taa'e dubbiin akkasitti ta'a. Asiirallee godhu wanni akkasiidha. Fakkeenyaaf amma awwaal qaasimaanii akka sheekonni qeesiin natti dhufutti jedhetti yoo taa'e dubbiin badaatiin deemti tolaatiin hin deemti. Akkasii miti. Hada mimma yukhaffifu min sha'ni da'wa. هذا مما يخفف من شأن الدعوة. كان دعوة ائتلاف قدام إسرائيل سكان. ورني زيتيري رتي وكم مقارنة ديان رتي وجدوا أكيد توبيا سلكا توبيا ديتو. نمون هدون نمون بدل إيجان وسجلان إجولين جل جرتامو إجولين جل يسوع الله لا كذا شو بعد أمالي ونقوله. أكسيمي. والله لما كان أكسمتي gurra keessa haasawaatumaan akkasumatti itti haasawaatti guuraatumaan yoo waggaa tokko itti haasawite la'alla waggaa
jiraatan qabu yoo ammoo fakkeenyaaf amma awwal qaasim sheekotaa kombortaa uffadhee taa'ee beka qeesas naaf iddamman hin dubbatu kun ijoolleedha jedheeti yoo ofirraa dhiise haadha maal fiilshe akka kiyyatti ani usluubaan haga danda'e mataa kiyya yaadeeti wanni kun ni baasa jedhee deemu keessatti waan maal fiilshe namoonni hedduu beekanii namoota wanna jedhaniitiin deeman fakkeenyaaf amma an awwal nama daal an sheekaa beka ustaazaan jedhee kombortaa uffadhee as taa'ee imaamaa uffadhee san boodaan ammoo beka waan tokkollee nama darbicha natti fidaawu jedheen taa'u da'wa usluuba da'wa nabi rabbii alayhi wasallam araabatti gabbu'anii araaba wajjin haasawanii nama jazbaa jedhanii hunda wajjin haasawanii barsiisanii nabi rabbii alayhi wasallam nama sadarkaa kiyyaa eeggadhan jedhe gabbu'anii rabbiin abdallah ibn maktum gaafa nabi rabbii alayhi wasallam warra qureeshi gurguddaa wajjin haasaa jedhan rabbiin abasa wa tawallaa jedhe itti ka'e wama idrika laallahu yazzakka in gorfama jechuu maal si beekte in gorfama jechuu kajeelu maal si dhoowwe maal si beeksise kana jedhee la haga danda'ameeni waan akkasiin hin gorsinaan baarakallahu fiik tasuma taatee waan akkasiin hin gorsinaan jaalatu waan sirreessuu qabu wantoota garagaraa jira laakiin wallaa nama keenya saba keenya afaan tokko dubbachuu jira kama iyyuu kana wallaa lama kana wajjiin ati wallaa laallee taatee wajjumaan gangalattee suuta jettee ani kanaa galu akkasi kun ammoo naaf hin galu ani ta'uu akkasi sanni naaf iyyuu hin galuu isinitti himaan naaf iyyuu hin galuu naaf iyyuu hin galu natti iyyuu hin galu ani hin beeku ani walla hin beeku dhugumaaf jedhan haga danda'ameen wallaa lama kana akkanumatti saatii irratti gubaa wallaa lama kana akkanumatti suuta wanna jedha eega sani suutan qalbii keessa waa bu'aatiin deema erga sani ammoo gaafa rabbiin laafiseef gaafa rabbiin subhaana laafiseef gara islaamummaa yoo rabbi fide gaarii yoo san illee qabaatammoo shubhaan asirraa haabattu islaamummaan karaa sayyataati tariiqa sayyaan qofaa ibsamtuudha yaadni kiyyesuma kan baarakallahu fikum rabbiin isinaa barakachiisu dhaamsa keessaniifillee gaarii rabbiin barakaa isinaa hunda keessaniif akka isin yaaddu ittiin beeka akka wanna jette yeroo hedduu namoonni hedduun hin barreessan kun isin hin madaalu buusa tayyib kana buufneeti ka biraa isaa fuuna kiristaanii kanuma guutuun isaatu isuma kana yoon as dhufanii jedha muslima bira dhufe kun hundi isaatu isuma kana eessaa fuuna isa rabbiin subhaanahu wa ta'ala daalika bi'annahum qawmun laa ya'lamuun warra aqli hin qabne warra waa hin beekne jedhaan eessaa fuuna isa kiristaanii kanuma guutuun isaatu ka garaa qaba jedhanii furdaa jedhanillee kanuma wanni inni haasa'u isuma kana wama xiqqoo tana haasa hundi isaatu kanuma haasa hundi isaatu wama mataa irraa fuudhan kan akkas inshallah rabbiin barakaa isin haa godhu baarakallahu fiikum laa tansaxuuni bimisli haadihi nasiha allah yubaarik fiikum jamii'an salaan nabi ragaa jira ayya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ustaad muhammad irra tura inshallah salaanni keenya kun baay'ee wal biraan afoo ajaa'ibam deeqaa 15 yookiin deeqaa 20 wal biraa afam akkamidhaa yaadichi waloo bira jirraa asiin sarara tokkorra jirra waan ta'eef bar اوكي بعد ان شاء الله استاذ بارك الله فيكم هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكا وانا ان شاء الله وبلسكي يا قال ان سجالدا سله كبجا كسي وبلسكي يا مجا اما نما مرسين سنجچول كنا في نثيا كسيدا اجولن جلا كنا بريستني يديسا كوني سيني مدالو كون ماليدا اني كنا مدالو يغدو سوجدو دعوان جلا كنا تبوج ونمان نتي ونمان كفرين اكد سادا بنتمبر dubartiin dhibdu bar bakka shonkoro gurguranii tidai dibar mata zalfi qabu miti bakka shonkoro gurguru bakka shonkurtii gurguran bakka timaatima gurguran daite yesuus gooftaadha isaatti amana zamana namni iyye sagalee qabu yoo ati iyyi nammoo sagalee qabu akka yoo soo bakkaa qabatte zamanni kun zamana yoo iyyi sagalee argatu yoo iyyi nammoo sagalee hin qabanne akkasi wanni isinii gadaami wannan jedhu tun yoo isinii gada isinii qabu كيف هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد